sheekotiin sheeyni arrasi biran dhaabbatin buru maashaallah jee akka dhufee hadiisa sitti himuu hin dandeenye qabadhu. Sheeyni arra sagalee siin ta'in sheeyni ozoon ati gartee dhaabbattu abbaa isirra dhaadheessu. Sheeyni ozoon ati du'aa jirtu abbaa isi gubba faarsu. Sheeyxaana malee sheekaa miti. Siifin hime jala mureetiin siiba. Sheeka garaa, sheeka qoonqoo, sheeka liqimsaati malee sheeka hawaasaati miti jechuudha. Sheeyni hawaasaa ka hoggii uummanni beela'e muka jala taa'ee wajjin beela'u. Ka hoggii uummanni hunqaa qorsoo nyaate wajjin muka jala taa'ee waan uummanni isaa qooddatu, waan uummanni isa dhageeffatu, isa jala deemu si galee. Rakkoo uummanni isaa keessa jiru wajji qooddatuutu sheeka uummataa, imaama uummataa jedhama. Hayyuu uummataa jedhama. Sheeyni gaafa ati dhumu jirtu, gaafa dhiini kee dhangala'u abbaa isi gubba dhaadheessu. Gaafa ati beeloytu bar bakka kanaa jirraa jee gartee bakka reesturaantii ajaa'ibaatii fi juuza ajaa'ibaaf dura tarrisee tiktookii fi kanarraa diyaaspooraa akka kiyyaa kanaa wajji bashannanaa oolu. Sheeyxaana malee sheeka keetii miti. Nama si dura deemu wanni gartee ati si barbaachisuuf guyyaa rakkatte si galee sheeyxaanticha dhaqanii sagadaniif kanattillee dhaqanii sagadanii rabbiif ji'i gartee ummata gatu jirtu kanarraa dhaabbu. Ummanni kun ummata muslimaati. Ummata gartee itti gaafatamummaan nurra jirtu. Ummata gartee nuti dheengadda maallaqarraa guuruu turre je'ee gartee sheeka sagalee sii ta'uu sheeka keeti malee. Seeyni akka gartee sagaleen ta'e ukkaamamtuuf. Akka sagaleen ta'e irraanfatamtuuf misooma si gubba faarsu sheeka keeti miti. Miidiyaan gartee osoo ati rakkachaa jirtu, osoo ati cinqamaa jirtu si gubbatti waa'ee abbaa jedhaadheessu. Memma BBC waan itti jiru laala. BBC afaan Oromoo ka duraayyoonii fi xiqqoo namni gufate sanga baasu amma wohuma inni godhu jiru laala. Halkanii guyyaa ta'e jeeti sagalee ummata Harargee miskiina karayyuu buqqa'u jiru kana ukkaamsuuf jecha. Sagalee ummata kanaa dhooysuuf jecha. Waan jiruu fi waan hin jirre hunda sheeyxaanticha faaruudhaan qarxam godhu jira jechuudha. Nuti arkaa jirra hunda. Miidiyaa kamtu ta'u jira. Aktiivistii kamtu ummata kana bira dhaabbachuu jira. Nama dhuunfaa kamtu ummata kana bira dhaabbachuu jira jechuu laalaa jirra jechuudha. Arkaa jirra jechuudha. Mee BBC afaan Oromoo oomee inni godhu jiru. Abiyyi kana bara akka waan amma dhalateetti faarsuu jira bara. Nikuleera jaaruu deema. Way maal godhuu deema. Jaankii kana hunda wali godheeti si galee. Abiyyi takkaarraa dubbatee hin beekne. Akka sagaleen tun bar bakkan arkanneef waan kana godhu jiraniif. Si galee. Mee dammaqaa yaa uummata keenya. Maaliif BBC'n duratti yoo jaarsi jaartii tume godina kanarraa jee halkanii guyyaa dawwalaa oolu. BBC'n gartee namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa jee dhuufurraa haasawaa oolu. BBC'n dheengadda gartee qaamni saalaa ka dhiiraatii fi ka dhalaa maal fakkaata jee haasawaa oolu. Arra gartee warra biyyarraa haasa'u ta'eeti. Waa'ee biyyaa nu haasa'u jira jechuudha. Waa'ee gartee abbaayii fi abiyyi nikuleera jaaruu jira. Eeltiraa fi abiyyi maali? Miitirkishoo maal godhu yaan sagalee miskiinotaa kana cabsu yaan harka keessaa qabanii waatu keessi jira. Waa gallaala yeroo hunda waa gallaala. Namni tokko gaafa gartee dubbii kallattii jirtu dhiisee kallattii isaa jijjiiree waa dhaadheessuu ka'e waan biroo dhaadheessuu ka'e waatu jira jechuudha. Irra hattuun irra wasayni gartee gaazexanyoota BBC san nam lama maallaqni kafalamee fi ichi keessa jira. Si galee warra Philippine amma ibarteeti yoo ati namni shanilleen silaale keessaan si dhufti jechuudha. Ati baraabaluu irra jiina. Ati baraabaluu irra gootaa siin jaan. Ati marmaa tirkshoo gowwaan kiyya kana dhugaa seeti si galee ummata isaatii sagalee ta'uu dhiisaa jechuudha. Nu jalaan baatan nuti. Firi takka nu jalaan baa isin saaxilla ummata keenya. OMN ifti hote. OMN faraqataan asii sagalee ummata ta'eeti boodarra jeneraalota badhaasa fudhate. Maarree miitirkishoo kana sirra dhaadheessa. Ummanni konfiis ta'eere.
ummata asuma gaddisiifteeti ammaas asuma waan birootti himta ummanni maal qabatee maal dhiisa sigale mee ummanni maal qabatee maal dhiisa sheeyxaantichuma reefu ummata fixe ummata buqqaase ummata jeesisisee jettu kana bar amma misooma kana godhe bar maarree kana godhe bar miitirkishoo kana godhe waan reefu jaarte jalaa diigu jirta jechuudha sigale mee isin jaluma deemaa laala waan hin xiinxalee tana sirruma jala deemaa laala miidiyaa hunda takka takkatti hin garagalchi amma namicha maraataa shabboo ifiin juukaa aaju dooniyaa teessusan sigale maal godha mootummaa kana komatee ijoollee teenya ja ijoollee teenyaan nu bulchaa bar ja sigale ijoollee teenya ijoolleen teessan tamtu si bulcha paartii badhaadhinaa yookaan PP jedhamtuutu Itoophiyaa bulchaa jechuudha. Oromoon saba Oromoon biyya bulchuu jirtu paartii PP jedhamtuutu biyya bulchuu jira jechuudha. Biyyatti kan bultuun paartiidhaan. Paartii PP tana keessa Amaaraa jira, Tigree jira, Geetaachoo Raddaa fa'aa jira, Walaayitaa jira, sabaa sablammii guutuu jira jechuudha. Kabiyya hoogganu paartii malee namoota har'a biitti carraan harka kufe kana har'a carraan Oromoo harka dhufe carraa maaltu Oromoo harka dhufe yoomma marroo dirribaa qabate ABO'tu biyya bulcha jedhama malee Oromoo biyya bulcha hin jedhamu yaa obboleeyyan kiyya dammaqa Abiyyi Ahmad Oromoo ta'eedhaaf Oromoo biyya bulcha hin jedhamu ka biyya bulchu paartiin sun Oromoo maal godhee Amaaraa maal godhee jettee xiinxaluu qabda jechuudha. Oromoo ni gate moo ni buqqise moo ni jeese moo sigale biyyarraa baase moo daangaa isii saamsifte moo paartiin badhaadhinaa ta'arra biyya bulchitu tun sigale mee maal Oromoo gootee jechuun asiin madaalama namni. Osoo ijoolleen teenya biyya bulchitu ijoolleen teenya ilmi keetu haa bulchu. Waan paartiin jettuun biyya bulchaa jechuudha. Akheekaaf kaayyoo paartiin sun milkeessuuf aangoo qabattee waraana jaarrattee itti deemu jirtuun biyya bulchaa jechuudha. Sigale. An amma kasii sagalee ta'u kun yoon paartii bilziqinnaa san keessa dhaqe karoora paartiin jetturraan deema. Yoo ajjeesi paartiin jettaniin ajjeesa. Buqqisi jettuniin buqqisaa jechuudha. Ka biyya bulchu paartii malee namni kun eeysaa dhufe eeysa dhalate amantii maal hordofaa miti. Amma deengadda jarri tokko miidiyaa dhiyaate arra osoon ijoolleen teenya biyya bulchitu jaa sigale. A'uuzi billaahi mina sheetaan rajim. Haganuma wallaaloodhaan nuti boo. Hay. Ijoollee teenyaa miti ilmi kee kadhat gudeeda keetii bahe. Yoo biyya bulche karoora paartiin itti kenniteen biyya bulcha malee yaada isaatiin biyya bulchuu hin danda'u. Mee understand godhaa yaabboleeyyan. Sigale. Bara akkuma taanu wallaalle akkumatti nama keenya dammeessu. Arra biitti Oromoo harka jirti. Arra Maaree harka biitti paartii badhaadhinaa harka jirti. Paartiin badhaadhinaa sun eenyuun hoogganamti? Liqoombar isii eenyu? Pirezidaantiin paartii eenyu? Abiyyi Ahmad Alii nama jedhamu. Sigale. Waan paartiin isaa jetteen deeman. Yoo paartiin isaa arra masgiida diigaa jettee ni diigan nama muslimaa kalaa ilaa ilallaa juu diiga yoo cherchii diigi paartiin isaa jetteen deemee diiga waan paartiin jettuun godhaa jechuudha. Fedhu ilma kee haa ta'u fedhu nama amantii ta'e haa hordofu haa ta'u kan ati irratti xiyyeeffachuu qabdu waan paartiin sun godhu jirtu. Ilma keetii biyya ilma keetii ijaartiin ta'e yoo bulchitee sanuma. Saniifuu uummanni keenya gartee ka miidiyaa irraa uummata burjaajeessu jirtan kun hireen Oromoo harka kufte jettan kun yaa buleessoo hireen Oromoo harka kufte hin jirtu. Hireen paartii badhaadhinaa harka kufte. Oppiidiyoo warra ifiin juutu odiippaaf godhee odiipparraa bilziqinna dhufee jechuudha. Anumaatu amma kaabbutaati hordofaa Muhammad Ibraahim jijjiirame. Anuma kanaa bara. Anuma kanaatu maqaa jijjiirratee jechuudha. Gaafa duraatis sirna yaadi ka jaamu sirna wayi uummata Tigree uummanni Tigree hireen nu harka kufte namni jeeni jira. Warra Tigraay irraa dhufeetu
sirna san bulchuu ture jechuudha. Arraas warra Oromiyaatu sirna kanaan biyya bulchuu jira jechuudha. Sirna kana keessa Amaaraa jira, sabaa sablammii biitti sun qabdu guutuu jira. Oromoo qofaa miti. Kalaalamuu qabu maal naa godhee ilaalama. Mee waggaa 8 Abiyyi qabate kana Oromoon maal harkatte maal dhabdee ilaalama. Mee maal harkatte? Buqqa'uu, dhumuu, qaala'insa jireenya, doktarri beela'uu, barsiisaan beela'uu, daangaan Oromiyaa cabuu, abbootiin gadaa rashanamuu, sigale tuffatamuu. Kana malee maal harkanne paartii tanarraa mee? Sirna Abiyyi geggeessu kanarraa maal harkanne? Jarri immoo gowwummaa teessanii fi gartee yaada dhabuu keessanii sin harkeeti hiree Oromoo tana harkaa baasaniiti Jawaar Mohammad fannoo kennuu deeman jaa Rabbi isaa haa fannisu. Sigale hireen Oromoo tami. Aangoo paartiin badhaadhinaa qabdu tana norkaa paartiin biroo fudhachuu deemti jechuudha. Sigale yoo dhuftee biitti paartii dhuftu hooggana malee sabni yoo Amaarri dhufees yoo Tigreen dhuftees yoo sabni saba. Sigale sabni saba yaa obboleeyyan kiyya mee dammaqa. Sabni saba ka biyya bulchuu jiru paartii badhaadhinaati. Kan qeeqaa jiru paartii badhaadhinaati. Sigale obboleessa kee dura akkamitti dhaabbatta? Ilma abbaa gadaa dura akkamitti? Ilmi abbaa gadaa bar sirna paartiin isaa hooggantuun hoogganamu jira. Yoo ilma kiyya kan gudeeda kiyyaa beetee yoo sigale waan paartiin jettuun godha malee amma naafeeti ilma muslimaatiimi waan ergamaan keenya alayhi salaatu wasalaam nabi Muhammad nuun je'e goonamu sigale waan fakkeenyaaf yoo abbaan kee kiristaana ta'e haati ta'e kiristaana taate waan isaan siin je'an gootamee naayim. Paartiin teenya paartii nabi Muhammad kiristaanaa miti muslim waan hadiisaa fi quraanni irra nu ajajuu dura deemnaa jechuudha. Yoo quraanaa fi hadiisni caccabsinu hin jenni caccabsinaa jechuudha. Sigale akkasi yoo abbaan keessi dura dhaabbate caccabsitee bira kuttaa jechuudha. Akkasi paartii jechuudha. Gabba yoo baayibila taates daakii yoo siin jee daayitee bira kuttaa jechuudha. Maaliif paartii teetii jechuudha. Karaa ati hordoftu jechuudha. Sigale amma kana siif gala sigale